Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yooyyaa ana haa dhufu akkam ooltan akkam bultan guyyaa har'aa hayyoota seeraa nama lama uf biraa qaba ka jalqaba Hussein Turaati. Dr. Hussein Turaa biyya Finland irra nu birattu argamee jira sarara StreamYarditiin online jechuu kiyya. Kaan ammoo Haaruun Haassan innilleen biyya Holland irra asirrattu argamee jira. Maqaan kiyya Kadiroo Elemooti. Dhimmi nu irrattu haasa'uu deemnu himata obbo Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa isaan wajjin hidhaman nama 24 irrattu abbaan alangaa har'aa karaa miidiyaa hawaasummaatiin labse irratti waan seeraatii fi akkasumas adeemsa seeraa ka waliigalaa irra haasa'uu deemna. Warri nu daawwachaa jirtanii qoqoodaa faffacaasaa waliin gahaa isiniin jenna. Amma gara mariitu kallattiin dabarraa ka jalqaba yaada akkanaa kennatu barbaadu dhimma kana irratti Haaruun irraa haa jalqabnuti. Hussein telefoonii kaasaa waan jiruuf himata kana miidiyaa hawaasummaa irratti diqoo qoqoonna jalqaba. Kadiroo Elemoo irra jirra. United Oromiyaa irrattu argamna. Facebook irrattu deemnee qoonna. Facebook irrattu deemnee qoonna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri hagamma daawwachuu asitti argamtan hedduu galatooma ulfaadha. Qoqoodaa faffacaasaa waliin gahaa akka namni biraa dhufee dhagayu yookaan ammoo sagantaa kan daawwatu nu godha isiniin jechuu barbaanna. Sagantaa kana marii hayyootati. Marii kana yoo haalii kan nu mijatu tane akka isin irrattu yaada keessanii nu gumaachitanii balbala isinii banuu deemna. Facebook irrattu privacy edit public godhee jira. Kanaafuu Facebook irra daawwachuu dandeettanii. Facebook kiyya Caffee Oromiyaa Ali Oromiyaa United bakka kan hundattuu YouTube kiyya akkasumas Caffee Raamis Caffee Show irrattu argamna. Bakki isinitti tole irra daawwadha. Bakka isinitti tole maamila godhadha isiniin jechuu barbaanna. Gara sagantaattu deemna. Daqiiqaa muraasa fi nu obsa. Daqiiqaa muraasa fi nu obsa. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gaddachaanee jirra. Keessummootii lamaan hayyoota seeraati durattuu isinii beeksisee ture. Hussein Turaa Dooktorii seeraati biyya Finland magaalaa Helsinkii jiraata. Haaruun Haassan innis hayyuu seeraati biyya Hoolaand jiraata. Warra kan lamaanini himata abbaan alangaa har'a Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa 24 Jawaar Mohammad dabalatee irratti baname irra haasa'uu deemna. Oduuni ganama waan kana isinii dhiyeessine akka xiinxala bal'aa hayyoota seeraa wajjin qabannee gaddeebinu waadaa seennee turre. Hidhamtoonni kunniin seera yakka Itoophiyaa bifa adda addaatiin himatamanii jiranii warri gari biyyallee hin jiranii biyya alallee nama bakka hin jirrettu himatame akka Dr. Birhaanuu Masqalaa Abbabaa Sanyii kan akka Gulaala OMN olaanaa Dajanee Guutamaatii fi Dr. Tsaggaayee Araarsattuu keessattuu argama. Walumaa galattu adeemsi himata kunini maal fakkaata Oromoon maal godhuu qaballee waan jedhullee irraa gaafannee warra kana wal dubbachuu deemna. Warri kun jechuun aktivistoota Oromoo waan ta'aniif warri jechuun hayyummaa seeraa qofa osoo hin taane walumaa galattu siyaasaan Oromoo kallattii gosa kamitti deemuu qaba. Biyya keessattii fi biyya alatti Oromoon maal godhuu qaballee jedhanii nutti himanii. Hussein siin jalqabamee himata hagammattuu argine kana himati kun maal jedha ka abbaan alangaa karaa Facebook isaatiin ganam kan gadhiise. Qabiyyeen himata kana maal fakkaata jedhu irraa haa jalqabnuti nama waan sun dhageenyu yoo jiraateef. Egaa Kadiroo galatoomii nu affeeruu keetiif himannaan abbaan alangaa karaa fuula Facebook isaatiin har'a beeksisee akka addeessutti hooggantoonni siyaasaa Kenya beekamoon Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee Hamzaa Booranaa akkasumas namoonni biyya alaa jiran
Dr. Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Birhaan Masqal Abbabaa Sanyii akkasumas OMN fi gulaalaa olaanaa OMN kan ta'e obbo Dajanee Guutamaa dabalatee namoonni 24 yakka garaagaraatiin walumaa galatti yakkoota tarree 10tti lakkaa'amaniin akka himataman addeessee jira. Yakkoonni kunniinis dimshaashumatti bakka haga 3-4tti laalamuu danda'u. Inni dura akkaataa seera adaba yakkaa bara 2004 baheetiin sabaa fi sablammoota akkasumas ammoo amantiidhaan namoota walitti buusuudhaan nama yakkaaf kakaasuudhaan walitti bu'iinsa uumanii jiru ka jedhu tokko. Inni biraa ammoo seera shororkeessummaatiin yakka shororkeessummaa kakaasanii jiru keessatti hirmaatanii jiru ka jedhu keessatti argama. Inni biraa telecommunicationii keessatti telecommunication fraud ka jedhamu jira. Teelee fi waan isaan wal qabatee yakka raawwatametu jira ka jedhu achi keessatti caqafamee jira. Inni arfaffaa immoo meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuunis keessatti argama. Kuni akka yaadamutti eegdonni Jawaar Mohaammed hidhannoo mootummaan itti qabatanii yennaa isa eegan akka to'annoo jala oolan beekamaadha. Sana fa'aa wal qabsiisan natti fakkaata. Walumaa galatti tarree yakkoota gurguddoo 4 jalatti ammoo yakkoota garaagaraa 10 akka irratti banameedha namoota kanneen irratti. Namoonni kun lakkoofsaan 24 akka jedhaman caqafamee jira. Namoonni kunniin garuu eenyuun fa'aa akka ta'an guutumaan guututti tarreen yookaan ammoo liistiin isaanii hin baane. Kana maybe wiixata wayitii himannaan kun abukaatota Jawaar Mohaammed fa'aa dhaga'uu dandeenya jedhee yaada. Ayyee. Hedduu si galateeffadha. Waan qabiyyee waan kana akka gaariitti laaf keettee jirta. Namni 24 warra himatame keessa akka fuulii waajjira abbaa alangaa Itoophiyaa barreessattu nama 24 keessa nama maqaa muraasa Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa bakki hin jirretti ammoo warri himatamanii gulaalaa waliigalaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii Dajanee Guutamaa diplomaatii mootummaa Itoophiyaa olaanaa duraanii ka turan Dr. Birhaan Masqal Abbabaa Sanyiitii fi akkasumas hayyuu seeraatii fi qeeqa mootummaa kanaa cima ta'uudhaan ka beekamu Dr. Tsaggaayee Raggaasaa dabalatee nama 24 irrattu himata bannee jirraa jedha. Himatii kun jechuun seera Itoophiyaa ka bara 1996 akka Habashoota yookaan ammoo bara 2000 fi afur bahe akka faranjoota seera yakkaa san jalattu keeyyata 240 jalattu akka himatame. Labsiilee atamma maqaa dhoofte kana labsii jechuun farra shororkeessummaa ka fooyya'ee bahee labsii yakka telecommunication irratti raawwatuu fi labsii to'annoo meeshaalee xixiqqaa yookaan ammoo meeshaalee waraana dhuunfaa to'atu cabsuudhaan himatamanii jedhee dubbatee jira. Jawaar Mohaammed Faatis lakalee guyyaa himatii irrattuu banamuu qabu. Himatii sun kalee irrattuu hin baramne garuu akka jechuun asii feesbuukiin abbaan alangaa dubbattutti kan himatii kun baname fulbana 16 ture kalee fulbana 18ti. Yoo himatii kun guyyaa lamaan durattuu baname taate maaliif jechuun kalee dhaddacha oole irrattu hin himine jechuun maal si fakkaata haaruun kan irrattu himata kan jechuun garagalcha isaa wiixata dhufu fulbana 21 bara 2020 abbaan alangaa abukaatotaa fi shakkamtoota to'annoo seera jiramuuf kenninaa waan jedhu barreessanii waan jiramuuf waan kan dubbii kan lafa hirkisuu barbaada ammoo itti yaadaa turan yakka kana jechuun yakka ittiin himachuu qaban. Ayyee galatoomii Kadiroo. Dhugaadha wanti amma himannaan adeemaa jiru kun dhugumatti himannaa maal fakkaatu dhugaa waan namoonni kunniin yakka raawwatan yookaan ammoo gocha amma ittiin shakkaman kana raawwataniiti immoo miti waan jedhu kun ifaadha. Namni kamiyyuu ni beeka wanti amma ta'aa jiru kun akkuma beekamu himannaa siyaasaati malee himannaa yakkaa yookaan ammoo dhugatti kan gochaadhaan namoonni kunniin waan amma ittiin shakkaman kana raawwatanii yookaan ammoo raawwachuudhaaf iyyuu karoora qabaatanii kan himataman osoo hin taane akkuma kanaan dura himamaa turee fi namni martuyyuu dubbataa ture dhimmichi dhimma siyaasaa yookaan ammoo dhimma yakkaan ala ta'uusaa wanni namatti agarsiisu waa hedduutu jira jecha. Kana keessaa himannaan qindaa'ee dhufe kun himannaa 10 ol yookaan ammoo 10 jedhamee ammaan kan nutti himamu malee
himannaadhaan 10tu qindaa'ee dhiyaate. Himannaan kunniin tokkoon isaanii ammoo adabbiin isaanii hamma waggaa 15 yookaan 15 fi hamma umrii guutuu yookaan ammoo du'a kan adabsiisanidha hedduun isaanii jecha. So fakkeenyaaf himannaa keewwata 240 jalatti jiru yoo ilaalle 240 jalatti waa'een jeequmsa kaasuu sabaan yookaan uummata walitti buusuu rakkoo adda addaa geessuu akkasumas ammoo qaamolee hidhatee fi qaamolee adda addaa kan hidhannes haa ta'u seeraan ala yookaan ammoo heera mootummaa bifa diiguu danda'u rakkoo geessa jedhamee warri bifa kanaan shakkamu yoo rakkoo akkasii yookaan ammoo walitti bu'iinsa kana ni uuma jedhamee kan shakkamu ta'e akkaataa 240 tokkootiin tokko jalatti waggaa 10 hamma waggaa 25 kan adabsiisudha jedha. Waan kana qindeessu hoogganuu irratti yoo namni tokko kan argamu ta'e yoo ammoo yakkichi sun miidhaa olaanaa kan qaqqabsiisu ta'e yookaan ammoo saba sanirratti yookaan uummata sanirratti miidhaa qaqqabsiiseera kan ta'u taate walumaa galatti umrii guutuu yookaan ammoo ajjeechaa du'a adabsiisaa jecha innumti qofti 240 muraa tokkoo fi muraa lama jalatti yoo miidhaa kan qaqqabsiise ta'e wanni wayii yookaan badii sababa saniin badii wayii kan gahe lubbuun namaa kan darbe yoo ta'e qabeenyi wayii kan manca'e yoo ta'e sababa saniif qofa keewwanni tokkichi 240 lama qofti ajjeechaa yookaan umrii guutuu adabsiisa. Isaan kanneen kuwwanis tokkoon isaanii keewwata jalatti himataman beekuu haa baannu malee fakkeenyaaf farra shororkeessummaa ati wal qabate yoo himatame naannoo keewwata sadiitti himatamuu danda'a. Terrorist Act Terrorist Act maalidha waan jedhu sanniin gochoota achi jalatti terrorizimii yookaan shororkeessummaadhaan wal qabatanii wanta raawwatame yookaan uumame yoo jiraate naannoo san jalatti keewwata sadii jalatti himachuu danda'u tilmaamni olaanaan jiru. Innumti qoftiyyuu hammam adabsiisuu danda'u jenne adabbiin isaa waggaa 10 haga waggaa 18 adabsiisuu danda'a. Terrorist Act yoo jiraate yookaan ammoo gochi shororkeessummaa mul'atee yookaan uumameera wanni jedhu yoo jiraate waggaa 10 haga 18 adabsiisuu danda'a. Yoo ammoo innumtuyyuu gochi shororkeessummaa sunu badii geessiseera miidhaa geessee lubbuu namaa irratti qabeenya irratti waan akka immoo historical ta'an waan hambaalee adda addaa irratti qaamni waan kana kakaase uummata kakaase haa ta'u qaama yookaan garee ijaaramee qabu sana kakaase waan kana rakkoo geessise haa ta'u innumtuyyuu lubbuun namaa ittiin darbeera yoo jedhame hamma umrii guutuu yookaan ammoo du'a adabsiisaa jecha kunillee kophaa isaatti. So gaafa himanni kunniin walitti adeeme maaltu akka murtaa'uu deemu yookaan adabbiin isaa maal fakkaachuu akka deemu namni martuuyyuu asirraa tilmaamuu ni danda'a. Gaafii kan keessatti hogguun deebi'u dhugaadha wanti mootummaan himannaa kan har'atti baaseef har'a jechaan guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataati sila guyyaa hojii mootummaatiyyuu miti. Manni hojii mootummaa guyyaa sanbataatitti hin hojjetu ture. Wanti akkanaa kun ammoo dhugumatti keessattuyyuu karaa seeraatiin maal fakkaata wanni jedhamu waan addaati jecha. Maaliif guyyaan hojii mootummaadha guyyaa wixatarraa kaasee haga jimaataatti jiru. Garuu himanni kan dhiyaachuu qabu silaa kaleessa ture beellamni isaa. Himanni sitti dhiyaanne yeroon beellamaas dabalataan ittiin kennamne namoonni kunniin seeraa ala hidhamanii jiranii jecha. Kaleessa abukaatonni isaanii namoonni kunniin yeroo beellamaas irratti hin gaafatamne akkasumas ammoo himanni silaa banamee isaaniif ni kennama jedhame hin kennamne soo namoonni yeroo beellamaatiin namni hin jirre namni himanni ittiin baname almost seeraa ala mana hidhaa keessa jira jecha. Nama kanaaf akka inni bahu abukaatonni akka gaafataa turanii maaliif bilisa bahuu qabaadha jecha. Namni seera ala hidhamee osoo himanni irra hin jiraannee fi yeroon beellamaa irra hin jiraanne namni jiru seera ala mana hidhaa jira waan ta'eef akka inni bahu abukaatonni gaafataa turanii. Garuu ammoo mootummaan maaf kana godhe jennee yoo ilaalle dhugaadha akkuma amma jettee lafarra harkisu wanti kun silaa kaleessa dhiyaachuu qaba ture ammallee qabiyyeen isaa hin dhiyaanne qabiyyeen himata seera yakkaa qofa jala jirutu dhiyaate tarreen qabiyyee isaa maal fakkaata ka jedhu ganaa himannaa isaa irratti ganaa arguu deemna. Haaruni asirratti himati jawaarfaa irratti banamuu qabu akka abbaan alangaa gaafatettu jimaata darbe tahuu qaba fulbana 18. Guyyaa sunittu himata dhiyeessuu qaban hin dhiyeessine abukaatonni qaama hidhamtoota yookaan ammoo shakkamtoota kana akka isaanii bilisaanii manii murtii gadhiisu yookaan mirga wabii eeguu fi gaafachuu jalqabanii kan didaaf jecha mootummaan abbaan alangaa isa duubatti deebisee akka himatii kun guyyaa 16 irraa kaafamee banamee fakkeessuu fi duubatti deebisee wanni jedhu ka yaadii mata keessina ture tokkini mee sanillee irratti dubbadha akkamittu deema wanni kun
gara jechuun adeemsa seera yakkaa keessattu sila. Dhugaadha. Himanni silaa guyyaatti dhiyaachuu qabu sanitti hin dhiyaatu yoo ta'e yoomitti akka dhiyeessuu qabullee silaa kaleessuma manni murtii abbaan alangaa himata isaa yoomitti akka dhiyeessuu qabu kaleessuma himuu qaba ture. Kunis hin himamne maaliif yoo sababa dhiyeessuu hin dandeenyeef kaleessa himannaa isaa banuu hin dandeenyeef sababa gahaa yoo qabaate sababa akkanaa qaba jedhee silaa kaleessuma mana murtiititti rakkoo akkanaatti na mudatee dhiyeessuu hin dandeenye yeroo dabalataa naa kenna jechuu danda'a. Yookaan ammoo manni murtii akkama jenne san mirga wabii namoota kanniini akka isaan bilisa ba'an yookaan qaamni isaanii bilisa bahu karaa amma abukaatonni fi shakkamtoonni kun gaafataniin silaa waa lamaan kana qofa gochuu danda'a. Tokko akka abbaan alangaa federaalaa yeroo beellamaa wanna sababa kanaaf himata guyyaa kana dhiyeessuu hin dandeenye kanaafuu guyyaan dabalataa naa kennamu jedhee guyyaa dabalataa gaafachuu qaba. Manni murtii ni hayyamaa fi hayyamuun achi booda jecha maaliif yeroon kanaan dura siif kenname gahaadha oo jedhe galmeessan cufee mirga wabii namoota kanaa hayyamuu danda'a. Dhimma mirga wabii namoota kanaa irratti waa jechoota ajaja kennuu danda'a manni murtii. Yoo abbaan alangaa kun hin dhiyaanne ammoo ammallee tarkaanfii fudhachuu ni danda'a ture. Maaliif guyyaa itti ni dhiyeessa jedhe sanitti hin dhiyeessine sababa dhiyeessuu dhabeefuyyuu dhufee hin dhiyeessine akka kallattiidhaan wanna isaan beeku garuu akka qabiyyee barreeffama abukaatota irraa argutti abbaan alangaatu qaamaan dhiyaate sababa kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye hin jenne kaleessa. So yeroo kanatti silaa kan ta'uu qaba manni murtii tarkaanfii osoo bilisa ta'e osoo qaama bilisaa ta'ee dhimma kana ilaalaa jiru yookaan siyaasaaf waan xaxaa adda addaa irraa osoo bilisa ta'ee kan hojjetaa jiru ta'ee tarkaanfiin manni murtii fudhachuu qabu kaleessa lama ture. Akka hadha dhiyaatu kana osoo hin ta'in hadha akka himanni dhiyaate kana osoo hin ta'in lamaan sun maali? Tokkoffaa namoonni kunniin abbootiin alangaa himata dhiyeessan kun yoomitti akka dhiyeessanii fi kaleessa maaliif akka dhiyeessuu dhaban adda baasee kaleessuma ajaja kennuu ni danda'a. Yoo abbaan alangaatis dhaddachatti hin dhiyaanne ta'e fakkeenyaaf shakkamtoonni dhaddachatti dhiyaatanii abbaan alangaatuyyuu dhaddachatti hin dhiyaanne ta'e abbaan alangaa akka dhaddacha dhiyaatu ajaja barreessuu hin danda'a. Waajjira abbaa alangaa waliigalaatiif manni murtii jecha. Tokko sana yoo isaan ammoo dhiyaatanii kan himata akka sababa banuu hin dandeenyeef ibsani manni murtii sun yoomitti akka isaan himata banuu danda'an yookaan ammoo beellamni kanaan dura isinii kenname gahaadha kanaan booda beellama biraa isinii kenninu himata banuudhaaf fedhii hin qabdan yookaan ammoo ragaa hin qabdan waan ta'eef mirga namoota kanaa sarbaartan jedhee mirga wabii namoota kanaa eegee galmeessan cufuu danda'a jecha manni murtii. So kanas hin goone manni murtii sodaadhaan irra darbee kan ta'uu barbaadame maalidha? Kaleessa dhiyeessuu hin dandeenye eega dhiyeessuu hin dandeenye reaakshiiniin namoonni kun kan irratti himanni banamaa hin jiru. Lafarra harkisuudhaaf deemamaa jira. Namoota kanneen mirga isaanii mootummaan dhiibaa jira. Akkasumas ammoo namoonni himatamtoonni yookaan shakkamtoonnii fi abukaatonni isaanii beellama malee fi ajaja malee beellama malee fi ajaja mirga wabii tokko irratti osoo waa hin jedhin manni murtii tursiisuu hin dandeenye waan ta'eef so namoota kanneen mirga wabii akka eegamu jedhamee mirga wabii isaanii akka eegamu abukaatonni waan gaafataniif jidduu kana keessa dhiphatanii waan jedhaniif hadha kan guyyaa sanbataatiin baasanii jechuudha. Akka isaanis hin baane gama kaaniin ammoo dhiibbaa asitti uumamaa jiru kanarraa bilisa haga tokkoof gochuudhaaf himata kana guyyaa hadhaa dhiyeessanii yookaan hafe maal akka wixata irratti yookaan ammoo guyyaa 16 jedhame sanitti maal akka qabatee dhiyaatuu fi dhugama akka jedhame kanatti guyyaa sanirraa iyyuu kallattiidhaan itti fuufamu waan biraatti uumamaan ammallee hin beekamne jechuu barbaadeeti. Ayya. Mee amma gara Huseenittu deemna. Huseen akkuma Haaruun duraan dubbatetti warri himatamanii galmee Jawaar Mohammadii jalattu labsii gurguddaa afuriin himatamanii sun keessa jechuun labsii seera yakka Itoophiyaa keeyyata 240 fi akkasumas labsii seera shororkeessaa labsii to'annoo meeshaa waraanaa ka dhuunfatii fi akkasumas labsii yakka telefoon irratti raawwatu labsiilee sadan gadafan kana keeyyatii inni ittiin warri kun ittiin himatamu hin beekamne ammoo keeyyatuma 240 ka seera yakka Itoophiyaa jalattu isaan ittiin himataman yoo laallu keeyyatii tokkoffaa jalatti warri waan kanaan himatame yoo mootummaa irraa gad dhiyeesse waggaa 15 haga waggaa 15 hidha cimaan adabamuu danda'anii jira. Yoo ammoo rakkoo warraa kun ka gara wal waraansaa walitti deemsise mootummaan akkasiin himachaa jira jalqaba irraa kaase murtii jechuun hidha
jiruu guutuu yookaan ammoo ijjeecha nu adabamuu danda'an waan jedhu kan inni dubbachaa jiru. Kan irratti ammoo himata ka shororkeessaa yoo dabalte himata jechuun hanna telekominikeeshinii kan isaan himachaa jiranii himata jechuun to'annoo meeshaa ka jedhan kan hundaayyuu yoo walitti fidanii ragaallee qabaachaa hin jiranii ragaa waan hin qabneef jechuun magaaraja duuba ta'anii waan kijiba walitti qindeessaa jiranii mootummaan kun warra kan adabuu deema. Kan ammoo akka adabuu deemu yeroo kanattu warra kana adabamanii yookaan ammoo mana hidhaatti tursanii filannoolee godhuu deemanii kanaan walittu qabate The Economist barruulee jedhamtu Ameerikaa guddaa irratti muummichi ministeera waan inni barreesse tokkotu jira torbaan kan keessa warri amma inni qabaa jiru kun warra community hawaasa addunyaa ka dippiloomaasiillee burjaajessuu fi warri ammaan tana hidhame kun warra waldhaba amantiitii fi waldhaba sabaa yookaan gosa biyya keessatti uumaa jiranii warri qabamillee warri gosuuniti warri du'ellee baay'inni isaanii warri jeequmsa kan keessattuu hirmaatanii yookaan ammoo jeequmsa keessattuu qaamaa fudhatanii jedhee dubbatee jira. Adeemsi warri kan hidhuu kunin yookaan ammoo adeemsi warri kan to'annoo seeraa jala oolchuu kunin waan Awurooppaan kanaan dura beektu taateewwan bara 1910 fi 1220 waraana addunyaa tokkoffaatiin duubattu ta'e saniin wal fakkeesse Awurooppaalleen kan keessa baatee jirti nulleen warra Itoophiyaa gara jeequmsattuu geessaa jira. Walitti bu'iinsi gosa amantii geessaa jira to'achaa jirra. Itoophiyaan dirreen dimokiraasii hin dhiphattu adeemsi karaa dimokiraasiitu jalqabdubattu hin deemin jedhee akka warra kan adabuu barbaadu hawaasa addunyaattillee akkasii dogongorsiisee himuutu jira. Yeroo kanatti mi'atillee waanum kan akka jabeessitan himtuufi himata adabbii ciccima qabu ka gos kana bakka abbaan alangaa himata yeroon dhiyeessuu hin danda'initti bakka abbaan alangaa ragaa qabatamaa fi amansiisa dhiyeeffachuu hin danda'initti bakka ammoo biyyitii kun gara hokkara hamaa deemaa jirat rakkoo siyaasaa kanaaf mariin falaan araaran furadha jechaa jiran kanatti mootummaan maaliif garsuun deemuu barbaadu waan jedhurra adoo xiqqoo irra nu buuste hoo. Ayyee galatoom Kadiroo egaa mootummaan maaliif kana raawwata ka jedhu waan inni hojjetaa jiruu fi waan dubbataa jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Egaa seera akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamee aangorra turuudhaaf muummichi ministeeraa asiin dura irra deddeebiidhaan akka dubbataa turetti waggoota 10 yoo xiqqaate biyya tana bulchuu qaba. Inumaayyuu bira darbee mootiidha ka jedhu ni nugusa torbafaadha ka jedhu ijoollummaadhaan haati kiyyanatti himte anis kanarratti guddadhe nugusa ta'e ka jedhu kana hojiirra oolchaa jiranatti fakkaata. Seera ammoo akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamee mormitoota isaa balleessuudhaan dirree siyaasaa dhiphisee kophaa keessa bulufuu barbaada. Akkuma amma kaleessa dhageenyetti biiroon yookaan ammoo ministeerri fayyaa biyyattii yeroo ammaa kana rakkoon koronaan biyyattii irratti fidee ture to'atamee jira. Kanaaf filannoo gaggeessuun ni danda'ama akka jedhu baasee jira. Kunis ajaja muummicha ministeeraatiin akka ta'e beekamaadha jechuudha. Muummichi ministeeraa Jawaar Mohammadii fi hooggantoota qabsoo sabaa kanneen dhageettii qaban hidhee filannoo sobaa gaggeessee waggaa 5 dhufuuf biyya bulchuudhaaf fedhii akka qabu ifaan ifatti haasamaa jira. So kaayyooma asiin dura himataa turee fi lafa kaataa ture sana hojiirra oolchuudhaaf seera akka meeshaa tokkootti itti fayyadamaa jira. Meeshaa hedduutti fayyadamaa jira. Akkuma arginutti uummata keenya kan nagayaa kan mataa keessa dhoofsisee ajjeesisaa jira. Kanaaf ammoo maallaqa isaa irraa saamsisee namni rifatee gaddee akka lubbuu fi irratti tarkaanfii fudhatu hunda sababa ta'aa jira. Kan ammoo nama kumaatamoota hedduu hidhee bakka adda addaatitti koronaaf saaxilee namni akka karaa saniin dhumus godhaa jira. Akkuma beekamutti namoota hedduu koronatu ajjeese kan jedhamu kuni odeeffannoon keessaan bahaa jiru. Mootummaan mataan isaa tarkaanfii irratti fudhatee ajjeesee koronatu ajjeese jedheellee akka gabaasaa jirutti himama. Namoonni hedduun koronaafis akka saaxilaman beekamaadha. So seera akka meeshaa waraanaatitti koronaa akka meeshaa waraanaatitti meeshaa waraanaa yookaan ammoo rasaasas fayyadamuudhaan nama ajjeesuun karaa biraatiin ammoo dinagdee uummataa saamuudhaan uummata shororkeessaa kan jiru mootummaadha. Uummata shororkeessuudhaan alatti aangorra turuu akka hin dandeenye fedhii uummataatiin aangorratti filatamee turuu akka hin dandeenye muummichi ministeeraa kun waan abdii kutateef humnaa fi shororkeessummaadhaan aangorra turuudhaaf kana godha. Egaa maaliif yeroo dheeraaf keewwatoota yeroo dheeraadhaaf murtii yeroo dheeraa namarratti dabarsiisan akkuma amma duratti Haaruun tuqetti yoo xiqqaate waggaa 10 hanga du'aatti kanneen nama adabsiisan
himannaa dachaa yakka dachaa yookaan ammoo concurrent crime kan jedhamutu raawwatame jechuudhaan tokkoo isaatu kan haga du'aa namatti adabsiisu walirratti yoo dachaa ta'e ammoo maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Qondaaltota mootummaa sanaa wajjin namni hojjetu tokko namni keessa mootummaa beeku ji'a tokko akkana yeroo ta'u keessatti gaaf tokko waliin haasa'uuf carraa argadhee ture. Waa'ee Jawaar Mohaammed fa'aa irratti kaayyoo mootummaan qabuu fi waan amma inni as baase kana akka raawwachuuf deemu natti himee ture. Yoo xiqqaate Jawaar Mohaammed waggoota 10 mootummaa ta'ee Abiyyi muummicha ministeeraa ta'ee itti fufuuf deemu kanaaf hidhaa tursiisuu akka barbaadu. Kanaafis ammoo himannaa yeroo dheeraa waggoota dheeraa itti murteessisuu danda'u itti banuudhaaf akka deeman naaf ibsee ture. So kunis sanumatu hojiirra oolaa jira jechuudha. Meeshaa waraanaati hooggantoota siyaasaa morkattoota ofirraa balleessuudhaan dirqamaan aangorra turuudhaaf waraana meeshaa waraanatti fayyadamuudhaaf akka deemu. Gama biraatiin ammoo seerri meeshaa waraanaa ta'ee osoo tajaajiluu baatee yakki tokko raawwatame jechuudhaaf wanni ulaagaaleen sadi gurguddoon guutamuu qabu. Inni duraa yakki tokko kun gocha akkanaa kun yakka jedhamee seeraan tumamuu qaba. Erga tumamee booda ammoo namni yakka sana dalage jedhamee gocha sana raawwachuu qaba jechuudha qabatamaan. Gocha sana raawwachuun qofti gahaa miti. Itti yaadee intention kan jedhamu jira moral element. Duratti suni gocha qabatamaan raawwachuun suni material element jedhama. So material element suni eega guutame booda namni qabatama fakkeenyaaf namni tokko nama ajjeesuun isaa mirkanaa'e gocha sana raawwachuu qaba jechuudha yakkamaa ta'uudhaaf. Inni biraa ammoo intention yookaan ammoo itti yaadee sammuu isaa keessatti itti yaadee ajjeesuudhaaf yakka sana raawwachuudhaaf itti yaadee yoo raawwate jedha. Elementiiwwan ammoo qabiyyeewwan amma seera keessatti ulaagaa yakkaa jedhamanii kaayaman sana guutamanii jiru jennee yoo laalle tokko isaatu hin guutamne jechuudha. Keessattuu intention yookaan ammoo sammuudhaan itti yaadanii yakka raawwachuu kan jedhu suni gonkumaa namoota akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed fa'aa ilaallachuu hin danda'u. Maaliif Jawaar Mohaammed fa'aa har'a dhiisitii yeroo wayyaaneen akkasitti uummata keenya miitu ajjeeftu sana qabsoo karaa nagaatitti cichanii karaa nagaatiin qabsaa'aniiti jechuudha wayyaanee aangorraa kaari'an. Haga biyyatti galanis qaamonni hidhatanii Oromiyaa keessa deeman akka hidhannoo isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin galanii qabsoo karaa nagaa keessatti hirmaatan yaaliin Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa godhan beekamadha jechuudha. Nama hundatu beeka. Hanga Wallaggaa deemanii hanga Oromiyaa Kibbaa Gujii deemanii namoota baay'ee hidhattoota abaa'oo akka woboo akka hiikkachiisan beekamadha jechuudha. Namoonni kunniin yakka akka hin raawwatin uummannis ni beeka mootummaanis ni beeka jechuudha. Intentioniin isaa yakka akkanaa kana raawwachuu osoo hin taane yakki akka hin raawwatamne tajaajilaa turanii akka yakki hin raawwatamne gargaaraa turan jechuudha. Garuu amma akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamamaa waan jiruuf seerri ulaagaan seeraan kaayame suni kan yakkaa guutamee osoo hin taane namoota kana mootummaan yeroo ammaa kana aangoo waan qabuuf humna hidhate ajaju waan qabuuf qofa namoota kana hidhee mana murtiillee achi kaayee abbootii murtii isaaf ajajaman yookaan ammoo sodaachisee abbootii alangaatiin fakkeessee jechuudha. Shoodha jechuudha kun diraamadha garuu achi keessatti raawwatamaa jiru siyaasa jechuudha. Dirree siyaasaa keessatti waraana yookaan ammoo morkii sana karaa inni itti mo'achuudhaaf deemu agarsiisa. Qabatamaanis karaa biraatiin gochi suni raawwatamee jira. Material element kan jedhu sanas yoo laalle wantoota isaan asiin dura kaasaa turanii fi yakkoota fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed fa'aa irratti isaan kaasaa turan keessaa tokko reeffa Haacaaluu Hundeessaa akka gara Amboo deemee hin awwaalamne godhanii jiru kan jedhu sanii qabatamatti garuu reeffi Haacaaluu Hundeessaa gara Amboo akka hin deemnee fi Finfinneetti deebi'ee achitti akka awwaalamu kan Galaanaa Gaaromsaatti bilbilanii akka gara Finfinneetti deebi'u taasisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture injiinar Taakkalaa Uumaa fa'aa akka ta'an ifatti beekamee jira jechuudha. Isaanis kana ni beeku. So gocha sanas hin raawwanne. Karaa biraatiin ammoo teleekominikeeshinii irrattis wanni raawwatame jedhamu kun waan ta'u miti jechuudha. Maaliif isaantu to'ata jechuudha. Yakki tokko teleekominikeeshinii irratti kan raawwatamu yoo ta'e haga har'aa turanii haga Haacaaluun eeganii nama to'annoo jala wanti oolchaniif hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin ammoo OMN yoo ilaalle OMN
miidiyaa jabaa ta'ee uummataaf sagalee ta'ee Oromoo bira darbee sabaa fi sablamoota biyya san keessa jiran hundaaf sagalee ta'ee sagaleen isaanii akka dhagahamu godhee guyyaa fi halkan hojjetee miidiyaa dhageettii argate waan ta'eef qabsoo kana keessatti gahee guddaa waan qabuuf himannaa irratti banan jechuudha. Kuni haarawaa miti akkuma hundi keenya yaadannutti wayyaanin kufuudhaa fi waggoonni muraasni yookaan yeroo muraasni yoo ishee hafu himannaa wal fakkaatu Jawaar Mohammad OMN fi namoota biroo irratti yakkuma wal fakkaatu shororkeessummaadhaan himachuun isin yaadatama. So mootummaan yoo muddamuu fi seera akka meeshaa waraanaatitti itti fayyadamee mormitoota miidhuu yookaan ammoo dirree siyaasaa keessaa baasuu yoo barbaadu kana raawwata waan ta'eef waan nama ajaa'ibuu miti jechuudha. Abiyyi Ahmadis wanti inni godhaa jiru kuni kanumaa gaa wanni nama xiqqoo ajaa'ibu waggoota lama dura yakka uummata Oromoo irratti raawwatamaa turan sana nama mormuu fakkaatee damtoota siyaasaa hiike jechuudhaan sababuma saniinis nama badhaasa Noobeelii argate ta'ee osoo jiru waggaa lama keessatti deebi'ee akkuma sana yoo irra deebi'u xiqqoo maali wanti isaa nama jechisiisa malee kuni waan nama ajaa'ibullee miti. Dr. Hussein Turaa Finlaand irraa hedduu si galateeffadha. Qabxiileen ati jette Jawaar Mohammad Faatii wanni isaanii himachiisu ulaagaaleen seeraa kan namni yakkisiisu hin guutamne sanii alattuu jechuun ragaa wanni jedhamulleen hin jiru. Himati kun himata seeraa yookaan ka haqaa hin ta'in himata siyaasaa yookaan ammoo dirree siyaasaa keessaa falmitoota Abiyyi baasuu fi godhamu waan jettu laf keettee jirta. Kanaan walittu qabatee wani nama ajaa'iboo jiraate muummichi ministeeraa kun badhaasa Noobeelii argatee ariifatee gara kanattuu deemu afaan Oromoo sabaaf sablammiin jalatti dubbate har'a jechuun akkasitti uummatattuu garagalee hayyoota uummataa falmitoota dhugaa akkas godhuu isaati waan jedhutti dubbatte. Kanaan walittu qabattee Abiy Ahmed ammoo yoo gaafa jijjiirama kana gara fuuldurattuu is baase waada hedduu seenee ture. Waada hedduun seene keessa nama qabnee ragaa hin barbaannu. Nami jechuun tokkini balleessaa isaa malee dararamee hidhamuu bira yoo jechuun yakkamaan miliqee wayyaa torcherii nama hin goonu sun malee nama ijjeesuun salphachuudha nama hidhuun raata'uudha waan hedduutu dubbatee jiraarru waan san hundaayyuu godhaa jira. Sadarkaa addunyaatti ammoo warra hidhaa jiru kana warra miidhaa jiru kanallee warra amantiin nama walitti buusee gosaa walitti buusee maqaa balleessaa jira. Warra aalimoota ka musliimoota ka ijjees hundaayyuu warra mootummaa islaamaa dhaabuu qaban jedha hima jedhe dippiloomaatiisaatii fi leenjii kennee karoora kennee akkasittuu maqaa balleessaa deemaa ture Abiy Ahmed. Karuma warri kanaan durattu Abiyyi leenjisee irra dhufa namni irra dhufaa jira. Warra falmitoota ka Oromoo ka falmanii ka biyya keessa shororkeessummaan biyya gara wal waraansattu geessu ni himatee jira. Warri biyya alaa ka waan takka hin goone afaanumaan qofa miidiyaa irratti haasawan kan akka Dr. Birhaan Masqal Abbabee Sanyii dippiloomatii isaa olaanaa duraanii dhiyuma kanattuu ture. Kan akka Dr. Tsaggaayee Araarsatii fi ammallee gulaala OMN olaanaa Dajanee Guutamallee himatee jira. Waan kan jechuun godhanii irri deebi'anii kufaatii mootummaa kanaan dura ni milkoofnaa jedhanii yaadaniiti moo nummatu fi warri Oromoo qabu mul'isaa moo wanni kun haaruun maal garsiisa jedhi daqiiqaa tokko lama kan irratti dubbadde achiin dubatti wanni kun akka siyaasatiin akkamitti furamaa waan jedhu xiyyeeffannee Oromoon maal godhuu qaba irratti haasofna kutaa lammaffaa marii kana keessatti. Ayyee galatoomii kan jiru. Dhugaadha wanti amma deemaa jiru kun waanuma ajaa'ibaati waan kanaan dura bara wayyaanee keessa adeemaa turee fi inumaayyuu bifa san caaluun yeroo bara wayyaanee san keessa himannaan shororkeessummaa seerri shororkeessummaa hedduu isaa fayyadamaa turanii haa ta'u malee yoo guddate seera yakkaa irraa keewwatoonni isaan itti dabalanii xiqqoo himata isaa yookaan adabbii isaa ol kaasuudhaaf itti fayyadaman himata takkaa lama shororkeessummaa irratti itti dabalu. Sanaa ol himanni kudhan yookaan ammoo sanaa ol darbee uummata irratti yookaan shakkamtoota irratti himatamu tasumaayyuu hin argines hin dhageenyes maksimam inni yaadadha himannaa 3-4dha kan nama tokko irratti kanaan dura baname. So kuni inumaayyuu kan bara wayyaanee san caaluu isaa yookaan ammoo isa irra hamaa ta'uu isaa kan agarsiisu diinummaa olaanaa ta'uu isaa kan agarsiisu osoo gochaaleen amma duratti jennu sun elementoonni seeraa yookaan ammoo yakki tokko raawwatuudhaaf maaltu guutuu qaba jedhamee kaa'ame sun tokko isaa osoo hin guutin lammaffaa osoo wantoonni amma himatamaniin kunis osoo dura ta'eeti osoo ajjecha hacaaluutiin dura ta'e
taatee tokkoon kanaan dura ta'e irratti osoo himanni kun baname waan tokko. Garuu himata kudhanii kana Haacaaluun du'e barii isaa sanii miti Jawaar kan raawwate, barii isaa sanii miti yookaan ganama sanii miti kan Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa akkasumas immoo himatamtoonni amma himataman kun hundi isaanii kan raawwatan. So wanni deemaa jiru kun akkuma dura jedhame san waan addaa waan diinummaa olaanaa ofirraa qabu keessattuu saba kana balleessu, hayyoota isaa miidhu, Oromiyaa diiguu, waa'ee heera biyyattii diiguu, federaalizimii waan jedhan kana diiguu maaliifi namoonni amma himataman kun warra ejjennoo dhaabbii waa'ee Oromummaa irratti, waa'ee heeraa irratti, waa'ee federaalizimii irratti warroota ejjennoo olaanaa qabanii fi mootummaa kanaaf hedduu sodaa tireetii olaanaa warra ta'antu manidhaa keessa jira bifa kanaa himatamee jecha. So warroonni himataman kun maaliif himataman yookaan ammoo akkamitti isaan irratti xiyyeeffate keessattuu warra biyya alaa jiru kana maaltu yaadameeti kan jedhu dhugaadha. Warri amma himatamee mana hidhaa jiruu fi warri ala jiru kan fakkee bakka isaan hin jirretti himataman kunniin maaliif bifa kanaan nutti xiyyeeffatame jennee yaannu dhugatti warri himatame kun warroota diinni nafxanyaan keessattuu iyyuu calqabarraa waa'ee Dr. Tsaggaayee Araarsaa, waa'ee Dr. Birhaana Masqala Babeesanyii, waa'ee OMN hojjettoota achi keessa jiran kana akka badanii fi akka dhabaman irratti duulaa turan. Waan gochuu danda'u osoo himata hin baniniin dura waan gochuu danda'an feesbuukii isaaniirraa cufuu, waan isaan hojjetan hunda isaanii haga manneen barumsaa isaan itti barsiisanii fi itti baratan keessa deemanii bifa maqaa isaanii xureessuutiin irratti dalagamaa ture jecha. So amma maaliif kana godhanii wannuma nafxanyaan dura irratti duulaa turtee fi qophii irratti qaban santu gara himannaatitti jijjiirama. Dura feesbuukii kan cufsiisaa turanii fi maqaa isaanii balleessuudha irratti warra garee hirmaatee ture amma iddoo biyyattii keessatti iddoo olaanaa argatanii garee himata banu ta'anii jecha. Abbaa alangaa waliigalaa ta'anii garee himata banu ta'anii jecha. Beeki namoonni nama himata kana banan warra angahamee abbaa alangaa waliigala federaalaa irratti iddoo yookaan akka abbaa alangaatitti of ilaalu yookaan warra himata dhiyeessu san qofaa miti. Namoonni waan kana duuba jiran haga biyya alaa kana ta'anii kan hojjetan hundi yeroo kanatti gariin isaanii ragaa ta'uu irra danda'u, gariin isaanii qabiyyee himanni kun irratti banamuu qabu warra kallattii kaa'u jechuu ni dandeenya. Warra bifa saniin irratti hirmaatudha. Maaliifi warroonni ka'umsa yakka kanaafuu initiator ta'anii waan himanni kun akka bifa kanaan qindoominaan Oromoo cabsuu bifa danda'uu fi hayyoota Oromoon ni qaba jedhu keessa alatti hamilee isaanii ni cabsina jedhanii warri waan kana qindeessan isaan waan ta'aniif jecha. So warri kun kan keessaatii fi kan alaa wajjin hojjechuutti jiran. Ammaan kana Oromoon hayyuun isaanii instituushinii inni qabu akka OMN dhabamee diigamee dhabamuu qofa osoo hin taane yakkamaa ta'ee hundi isaanii kiriminaalaayizoo goote booda maaltu dhufaa namoota kanneen karaa ittiin difeem gochuu akkasumas ammoo iddoo jiranii fi dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa kun bakka jiranittis akka dhimmi isaanii karaa biyya keessa jiraniinis rakkoo waan tokko irratti deemamu waan jedhudha. Garuu amma namni san hin sodaatu. Maaliif gochi kun wannuma duraaniin wayyaaniinis dalagaa turte uummata keenya irrattis instituushinii Oromoo irrattis waan dalagamaa ture. So bara sanis hin milkoofne jecha bara Abiyyi kana bara Oromoon silaa ce'umsa jedhee amma jijjiirama micciirama jedhan kana jijjiirama jedhee abdatu kanatti bifa kanaan qindoomina bifa qabuun hayyootaa fi instituushinii saba kanaa bifa balleessuudhaaf dhufe kanaanis sabni kun dhugamatti hin mo'atamne yookaan irra aanna malee jala akka hin aanneedha jechuudha. So wanti amma deemamaa jiru yookaan ammoo Oromoota bifa kanaan bifa addaan qindaahamee irratti deemamaa jiru kun waan Abiyyi qofti yookaan ammoo dabballeen biltsiginnaa naannoo Oromiyaa qofa gootu osoo hin ta'in warra finxaaleeyyiin saba kaan keessaa jiran saba biraa keessa Amaaraa keessattuu jiran geggeessaa turantu galma gahee bifa kanaan himannaa bifa kana bansiisuu danda'e jecha. Haruun Hassan hedduu si galateeffadha. Amma gara kutaa lammaffaa marii kennattuu dabarra daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bakka hundarra warri nu daawwachaa jirtanii kun sagantaa marii himata Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa isaa waliin hidhaman 24 irrattuu baname irrattuu wal mari'achaa jirra. Na waliin nama lamattuu jira. Dr. Hussein Turaa hayyuu seeraati biyya Finland magaalaa Helsinki irra. Haruun Hassan innillee hayyuu seeraati
biyya Holland irra waliin mari'achuu jira. Maqaan kiyya Kadiroo Elamooti. Ani ammoo St. Paul Minnesota jiraadha. Mariin nu irratti mari'achuutti jirru kun ibsa abbaan alangaa Itoophiyaa karaa Feesbuukiitiin baase ka hidhamtoota siyaasaa Oromoo 14 irra lakkoofsa ol guddise akkasumas nama biyya ala jiraatu 3 hagamma kanuma qaben Dr. Birhaanuu Masqal Abbabee Sanyii, Dr. Tsaggaayee Araarsatii fi gulaalaa olaanaa OMN Dajanee Guutamaa keessattuu argama. Warra biraa maqaan warra hin dhahamne guyyaa wiixata dhufu fulbana 21 bara 2020 himatii kunin warraa fi kennama abukaatoo warratu kennama gaafsuni odeeffannoo guutuu argannee bahuu ni dandeenya. Himatii himatame kunin bu'uura seeraa kan hin qabnee fi wantoota mirgoota heeraa fi seerii nam goonfachiisu kabiyyaa suni kafaan dhahee deemu akka hin taane jechuun kan irratti haasofne jirra. Amma achirraa gara wanni kun siyaasadha, wanni kun siyaasadha ka jedhu Hussein jedhu dhageettanii turtanii duratti Haaruun illee kanum jedha meeshaa waraanaa godhatee koronallee seerallee falmitoota Abiyyi dura dhaabbachuu danda'an ittiin balleessuu fi karoora mootummaan kun karoorfatee ka jedhu warri lachuu yaadii isaanii yoo cuunfinu namni hedduun miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu kanuma barreessaa jira. Kanaan walitti Dr. Awwal Qaasim waanuma Hussein jedhe kana mootummaan kun himatii yakka kan inni warra kan irratti bane himatii jechuun inni warra kan gubbaatti dhiyeesse fudhatama hin qabu himatamaa sobaati warri kun yakkamtoota miti yookaan ammoo wanni isaan balleessan jiranii dorgomtoota Abiyyi ka abbaa irree tahuu barbaadu ka mootii tahuu fedha ofiin jedhu warri kana dirree siyaasaa keessaa balleessuu fi himata fakkeessa waan jedhu barreesse. Abiy Ahmed jechuun abbaa irrummaan isaa kan inni ilaalcha sirna nafxanyaa dullachi deebisu biyya sunillee gaagaaminsa siyaasaa kan dhaqqabsutu jiru ka barreeffamaa jiru miidiyaa hawaasummaa gubbaatti warri biraa Abiy Ahmed balbala dimokiraasii balbala karaa nagayaatiif araaraa hundaayyuu cufee ammaan duuba balbaltii ittiinis irraa aangoo buusuu danda'an ummati falmii jalqabee cimsee Abiyyi kana ofirra ari'an malee falli biraa hin jiru ka jedhu walumaa galatti Facebook irratti barreeffamaa jira. Namoonni hedduun yoo Jawaar shororkeessa ta'e ummata miiliyoonii 50 miiliyoonii 60tiif sagalee waan ta'eef shororkeessa anilleen shororkeessa yoo Jawaar jechuun ka shororkeessa taate mootummaa Abiy Ahmed shororkeessa sirna nafxanyaa shororkeessa malee wanni inni shororkeessa illee hin jiru jedhamaa jira. Yoo ka Jawaar hiitan taanan warri garii qoosallee Facebook gubbaatti yakka waraqaa yakka ka Jawaarii fi kennamu ka guyyaa wiixataa suni ummata Oromoo miiliyoonii 50 60 mata mataan qooda yookaan hira wanni jedhamullee barreeffamaa jira. Walii galatti miidiyaa hawaasummaa yoo laallu himatii Abiyyi Jawaar faa fi hidhamtoota siyaasaa 24 ka garii warra maqaa hin beekne kan irratti baname himata seeraa odoo hin taane siyaasadha. Siyaasa warri kan dhabamsiisee filannoo dhufu mo'achuu fi namni tokkini waan inni sitti minutti himte turte Dr. Hussein Turaa Jawaar Mohammed akka inni gad hin dhiifamne waggaa hedduu akka inni hidhamuu barbaadu odeeffannoo kananillee miidiyaa kan irratti dubbadhellee baasee ture. Oromoo waggaa 1,000tiin cabsine kamiliniki warri bo'uutu jiru 150 bo'anii 1,000 dubattu deebisee Abiyyi dubbatee ture kan lamma birattu jedhe gaafa Jawaar hidhame OMN cufame warra nafxanyoota walitti qabe Oromoon bakka kaa'uu hin dandeenyetti lafee dugunguruu duddaa dhoofne cabsinee jirra. Ammaan booda na deeggara Itoophiyaa bakka duriitti deebisnaa jedhee Abiyyi bakka pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fa'aati jiranitti isum dura taa'ee bakka warri kaa'uu hin dandeenyetti cabsinee jirra Oromoo jedhee isa dhaadatu dhagahamee jira. Odeeffannoo kanallee waan kanallee irratti wanni jedhe dubbiin kun dubbii siyaasaati. Himatii kun nam gargaafittuu deemaa dheeresse. Oromoon falmii mormii malee falli hin jiru. Oromiyaan ammaan booda wanni biraa hin jiru. Namichi kun diinummaa Oromoo qabu ibsee jira waan jedhamu warra wayyaanee gadhiisee jira, ka Walaayitaa gadhiisee jira, warra Amaaraa Kaasaamminoo Tsiggee kana mijjeessan walijjeessan hunda gadhiisee jira. Ka Oromoo akka inni Jawaar Mohammed fa haaliin ittiin to'atan ittiin qabatu yoo laallu namtichi kun araarama gosa tokko nagaa Oromoo wajjin hin barbaadu. Sunitti dubbatamaa jira waan jedhu kanatti dhiyaachaa jira. Oromoon falmii qophaa'uu qabaa ka jedhu kanirra achittu deemna Dr. Hussein mee kanirraa jechuun Oromoon falmii godhuu qaba keessattuu mootummaa kan mana murtii isaatti beekamtii kennuu hin qabani 25 fulbana 25 dubatti mootummaan hin jiru akka mootummaan hin jirretti beeka Oromoon mootummaa ta'uu fi akka ofii qophaa'ee namticha kana aangoo irraa dhidhimsuu fi yaamichi dhiyaachuu qaba waan jedhamu miidiyaa hawaasummaa gubbaattu ka bal'inaan gabaasamaa jiru. Yaada kan akkamitti ilaalta? Galatoom egaa Oromoon dirqamee qabsootti seenuun isaa asiin durallee beekamaadha. Gaafa
karaa nagayaatiin qabsaa'uun dhorkamu yakka ta'u resistance become law jedhama. Seera ta'a jechuudha. Ofirraa fattisu diddaan yookaan mormiin seera ta'a jechuudha gaafa seeraan karaan seeraa cufamu. Egaa kuni Universal Declaration of Human Rights kan jedhamu sanada mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti raggaasisu keessattis tuqamee jira. Ilmi namaa gaafa mirga isaa dhiibdee akka malee shororkeessite taa'ee ilaalu jechuudha ofirraa falmata. Kanaafuu ummata mormiitti yaasuu dhiistee jechuudha mootummaa yoo taate karaa nagaatiin mirga isaa akka kabajuu sanada mirga dhala namoomaa san keessattis kaayamee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo asin duras gabrummaa didee hadheeffatee lolee hanga ammaatti jiraate of duras immoo wanni inni gochuu danda'uu fi qabu kanuma jechuudha. Dirqama falmachuu qabaa. Falmachuun amma filannoo osoo hin taane jechuudha. Filannoo osoo hin taane dirqama. Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni har'a sadarkaa kanatti himataman yakki isaan raawwatan tokkos hin jiru. Kana Abiyyi Ahmadis ni beeka, addunyaanis ni beekti, namni hunduu ni beeka. Garuu kaayyoon isaan dhaabbataniif waan isaan shororkeessuuf mirgi Oromoo yoo kabajame, Oromoon yoo kabajame biyya san keessatti waan mataan isaan dhukkubuu fi Oromoo balleessuudhaaf, mataa isaa cabsuudhaaf, gadi qabuudhaaf fedhii fi hawwii guddaa waan qabaniif kana galmaan gahuudhaaf malee wanni isaanii Oromoo irratti akka seera biyyattii san keessatti sadarkaa ol aanaadhaan barreeffamee jiru hunda gadi yaasanii har'a yakki kun raawwatame jedhanii namoota nagayaa irratti yakka kudhan nama tokko irratti yakka kudhan tarreessan kun hin hojjetamne jechuudha. Oromummatu yakka ta'ee Oromootu bakka sana jira jechuudha. Amma namoonni sun maqaadhaaf Oromoo miliyoona 50 himachuun waan hin danda'amneef namoota keessaa mataa ta'an kan yeroo hunda ummataaf dubbatan kan Oromummaan akka hin cabne akka hin banne halkanii guyyaa hojjetanii fi Oromummaan cabuurra, Oromummaan baduurra, Oromoon baduurra isaan baduu warri filatan kanneen akka Jawaar Mohaammed paaspoortii Ameerikaa osoo qaban biyya alaa keessatti akka gaariitti baratanii hojjetanii jireenya milkii jiraataa warra turanii fi qabsoo sabaatiif jecha jireenya isaanii dhiisanii warra biyyatti galan kana gaafa hidhan wanni isaanirraa eegamaa ture kanuma jechuudha. Akka mootummaa abbaa irreetti si hidhaa Oromummaa balleessuudhaaf dhaadataa ture. Balleessuudhaaf yaalii gochuu danda'a ammas yaalitti jira. Inni ammoo wanni hin hubatin tokko jechuudha. Muummichi ministeeraa kun nama jalqabaati miti. Asiin dura yaalamee ture. Sirriitti yaalamee ture. Warri baankii fi taankii hanga funyaanitti hidhate dhiyooma tana Oromoo warra isaan morman kunniin sheexaanaa gaanensi jedhanii waraana itti labsanii namoota harka qullaa harka walitti maranii mallattoo diddaa qofa waan agarsiisaniif alaabaa diddaa gabrummaa warra uffatan ijoollee keenya nama meeqa akka nurraa wareegan ni yaadan. Wayyaaneen tolaan aangoo gadhiiftee hin deemne. Sirni asiin dura ture Mangistuu Hayilamaariyaam illee yoo laalte sirna Hayila Sillaasee duubatti deebitee Minilikis yoo laalte Oromummaa fi Oromoo balleessuudhaaf wanti isaan hin godhin hin jiru. Aanolee irratti harkaa fi harma muranii calanqoo irratti uummata miliyoona meeqa fixaniit biyya sana bulchuuf yaalanii turan. Oromummaa balleessuudhaaf yaalanii turan. Hin dandeenye. Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kanatti hin danda'u abadan. Himannaa akka inni banuu kana waggoota 2 dura wayyaaneen bantee itti kufte. Kanaaf uummanni keenya asiin durallee uummata gabrummaa keessatti dandamatee uummata gabrummaadhaaf gadi jedhu osoo hin taane yoo gabrummaa fi roorroon itti baay'atu uummata mataa ol qabatudha Oromoon. Ani mataan kiyya yeroo ammaa kanatti bakka Jawaar Mohaammed sana fidanii osoo na hidhanii osoo na fannisanii wanni gaabbuun jiru. Oromummaadhaaf hidhamuun, Oromummaadhaaf yakkamuun, Oromoof jecha sobaan himatamuun kabajaadha yeroo ammaa kana. Kabajaadha. Oromummatu kana qaba. Gaafa ati Oromoof Oromiyaaf falmite diinni dhagaa jiru hunda sitti darbite. Waan ati yakka hojjatteef osoo hin taane waan ati saba guddaa kana mataa isaa ol qabachiisuudhaaf waan ati bitamuu didde. Yakka sirratti banamu waan ta'eef Oromoon hundi ana dabalatee lubbuu teenna wareegna malee duunee biyya kanarraa addunyaa kanarraa banna malee abadan gabrummaa gosa kamiituu hin fudhannu. Abadan wanni isaan hin hubatin tokko jira. Oromoodhaaf Oromoon hanga har'aatitti jiraachuudhaaf
Istiraateejiin tarsiimoon inni itti fayyadamaa as ga'e kan itti uf baraare tokko qabsoodha. Seenaa Oromoo duubatti deebinee kan laallu yoo taate, seenaa lafa babal'ifannaa jaarraa 16ffaa duubatti deebinee kan qo'annu yoo ta'e, Oromoon tokkummaa isaa cimsee hidhatee wal kakaaseeti diina mo'atee babal'atee wal horee warra isa jibbu hunda caale lafa Oromiyaa jedhamtu tana qabatee biyya san keessa jiraataa jira. Fedhii fi eeyyama eenyuu jiraateeti miti Oromoon hanga har'aa akka ture. Wanni beekamuu qabu kan wanni beekamuu qabu Abiy Ahmad dhufee abbaan fee dhufee gullufee Oromoodhaaf tarsiimoon isaa ammas hin jijjiiramne borus hin jijjiiramu jechuudha. Adaduma isaan roorroo nutti baay'isanii nullee irree keenya jabeeffanne tokkummaa keenya cimsanne hanga namni tokko Oromoon tokko hafutti qabsoodhaaf qophaa'ufna jechuudha. Kun ammoo wanni mul'isu jechuudha. Mootummaan kun dhugumatti shororkaa'ee jira. Shororkaa'ee jira akkuma amma duratti Kadiroon ture. Oromoon yoo dubbatu meelaal Jawaar Muhammad faa yoo dubbatan Baqqala Garbaa eenyuun himte eenyuun dhiifte ni shororkaa'u. Maaliif barataniiti lafumaa ka'aniiti fafakkeessanii diraamaa maal dubbisanii kitaaba shiraa dubbisanii nama ajjeesu maal kun yeroodhaaf nama ajjeesuu dandeetta maal jechuu dandeetta. Itoophiyaa Minilikii fi Haayile Sillaaseen haga Mangistuutti itti wal dabarsanii waggaa 100 ijaaran. Afaan Amaaraa qofa afaan hojii godhanii afaan aadaa fi amantii sabaaf sablammootaa balleessanii aadaa amantii eenyummaa isaanii qofa saba kaawwan irratti fe'uudhaaf yaalan hin dandeenye. Ummanni ni dide. Ummanni waan biraa dhiisi barumsa keessan hin barbaannu jedhee ijoollee isaa qiraatii amantii fa'aa waan adda addaa kennuudhaan baadiyyaa keessatti jiraatee dandamatee afaan ofii afaan Oromoo eenyummaa ofii eegee as ga'e. Yaaliin isaan godhan hin milkoofne jechuudha. Afaan Oromoo balleessuuf, Oromiyaa balleessuuf, Oromummaa balleessuuf yaaliin isaan godhan baduu hin dandeenye. Asiin dura Taaddasaa Birrumaamuu Mazammir Haayilee Fidaa Nadhii Gammadaa akkasumas ammoo namoota Oromoota 1000tu itti wareegame kaayyoo kanarratti. Garuu Oromummaa fi Oromiyaa balleessuu danda'anii hin dandeenye. Isaan Oromiyaa fi Oromummaa balleessina osoo jedhan sirna isaan dirqamaan ijaaruuf yaalan wayyaaniin dhuftee diddiigdee bakka 10tti Itoophiyaa addaan babaaste jechuudha. Biyya san keessatti amma fakkeenyaaf afaan waliigalaa tokko hin jiru. Naashinaal laanguweejii biyyi hin qabne addunyaa kanarratti yoo jiraatte Itoophiyaa qofa. Maaliif dirqamaan humnaan godhoo taate gaafa humni ka akka Minilik kun hin taraa ka biraa ammoo ni dhufa ka akka Jawaar Muhammad kun ka waan ati ijaarte kana argitee diigee akka saba isaatti ta'utti ijaaru ni dhufa. Har'a dhaloonni kun darbuu danda'a. Dhaloonni boru garuu ilmaan teenya osoo Abiyyuyyuu waan tokko ka godhu taate osoo inni har'a Oromiyaa diigee yeroodhaaf Itoophiyaa wayii ijaaru taate hin danda'u malee. Ittiin dhiiftu ilmaan teenya Itoophiyaa tana diigdee Oromiyaa ijaarti. Biyya sabboontotaa ijaarti jechuudha. Kuni beekamuu qaba. So himannaa har'aa kana yoo dhaga'u ana xiiqitu na qabe malee sodaa miti. Fakkeenyaaf nama 24 san keessa maqaan kiyya osoo jiraate gammachuudha malee itti boona malee sodaan tokko natti hin dhagamu. Ani ummata kiyyaaf dubbachuu dhiisiti. Haala kana keessatti ani jiraadhee akka Oromoo tokkootti akka Huseen Turaatitti jiraadhee addunyaa kanarratti osoo sabni kun akkanatti cunqurfamu. Osoo ajjeefamee reeffi isaa hallayyaa keessatti akka horii akka bineensaatti darbatamu. Ani biyya qananii kana keessatti nyaadhee quufee nagaan jiraachuu hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaan. So qabsoon itti fufa ummanni Oromoo xiqqaa guddaan xiiqiidhaan bakka jirutti mootummaa kana diduu qaba. Akkuma asiin dura godhaa ture karaa danda'ame hundaan qalbiidhaan haa ta'u, gochaan haa ta'u, karaa nagayaatiin haa ta'u, karaa itti fakkaateen ummanni Oromoo qabsaa'uu qaba. Roorroo fi aggaammiin amma godhamu kun tasuma duubatti nu deebisuu hin danda'u. Hamilee nuuf ta'a malee hamilee keenya tuquu hin danda'u jedha galatoomna. Ayyee hedduus galateeffadha. Amma gara Haaruunitti deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo wanni nurra mari'achaa jirru himata Jawaar Mohammadifaa fi hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas aktivistoota Oromoo beekamoo biyya alaa jiraatan 24 irratti mootummaan Itoophiyaa bane jedhee karaa feesbuukiitiin waajirri abbaa alangaa Itoophiyaa barreessirratti hayyoota seeraa lama wajjin mari'achuutu jirra. Dr. Hussein Turaa hayyuu seeraati biyya
Finland magaalaa Helsinki jiraata Haaruna Hassan innilleen hayyuu seeraati biyya Hoolaand yookaan ammoo Neederlaanden biyya jedhamtu achi jiraata. Warra kan lamaanii wal dubbachuutu jirra. Mata dureen irratti haasofnu kunini himatii kunini himata akkamiiti kaa jedhu irra jalqabnee amma dubbii himata seeraa odoo hin taane dubbii siyaasaa waan jedhutti deemne falli Oromoon mormi waan jedhu yoo seeraan socho'uun yakka taate mormiin yookaan ammoo diddaan haqaa yookaan seera taati waan jedhu Dr. Hussein Turaa kanaan duratti dubbachaa ture. Qabxuma sun irratti akka Haaruun Hassan nu jajjabeessaa deemu carraa kennuu fi barbaada. Haaruun amma Itoophiyaa keessatti falmitoota jajjaboo jedhamu ka Abiyyi qabu ka gara Oromoolleen jiranii Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi Abaa'oo fi Kafaa'oo diigee jira. Hayyoota gurguddoo hidhee jira. Warra Habashootallee biraa ka jiran warra akka Lidatu Wayyaaloo ka maqaa Itoophiyaatiin socho'u Yiliqaal Geettinnetiitii fi akkasumas Iskindir Naggaa ka Baaldaraas illee hidhee jira. Ammaan tanatti gaafa jalqaba sababa koronaatiin filannoo naa dabarsaa jedha warra kan sodaata. Amma warra kan hidhee himata hin taane dubbii warra lafirra hirkisee bakka warri hin jiratu filannoo godhadhaa filannoo naa gootan malee jedhee muddamaa jira. Karaa kanaan kanattu jira mootummaan isaa fulbana 25 bara 2013 akka herrega Itoophiyaa achiin dubattu mootummaan hin jiru wanni jedhu kulleen isa shororkeessee ammaan tana wanta fakkeessu carraaqaa jira. Bifa filannootiin falmitoota Oromoo mootummaa kana fulbana 25 dubaatti beekamtii kennuu hin qabani abbootiin Oromoo kagadaalleen beekamtii kennuu hin qabani uummati Oromoo bal'aani beekamtii kennuu hin qabu falmachuu qabaa ka jedhutu jira. Adoowwanni kun akkasitti deemu jiru Abiyyi filannoo kijibaa qopheessuu fi paartiilee walitti qaqqabachaa jira. Karaa biraatiin ammoo irreechi barana dhufaa jira. Irreechi kan gubbaatti mormiitu kahaa jechuudhani Abiyyi irreechi barana jala hulluuqne jennaan wanni nu qunnamu hin jiru aga bar dhufu Jawaar hidhamee jira filannoon goona ni moo wanna jedhee kaadiroota isaa kabiltsiginaa Adaama Finfinneetu akkasittu leenjisaa jira. Amma jechuun mootummaan gara karaa cufuutti deemaa jira. Ganda hunda keessa dabballoota irreechi irratti hirmaatan filaa jira akka dhagahaa jirrutti namni gandirra deemu ammoo akka irreecha hin kabajamne magaalota garii keessatti gandoota garii keessatti uummata sodaachisaa lallabaa jirani. Gandi keessatti feesbuukii gubbaatti dubbii himaanii paartii biltsiginaa Oromiyaa waan ni barreessa argitanii jirtanii waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa abbootiin gadaa waan hin jedhin sababa koronaa vaayirasiitii fi hirmaannanii ayyaan irreechaa daangeffamuu deemaa ka jiru dubbatanii jiranii ammoo koronaa vaayirasiitu waan filannoo godhachuu deemnallee ka jedhee ministeera fayyaa dubbisiise Abiy Ahmed kanuma walumaa galatti bakki Oromoon amma qabdu ka falmiilleen taanan 25 iyyuu eeguu hin qabani sababuma irreechallee ta'uuti Oromoon falmii guddaa baatee wareegama yookaan aarsaa qabsoo kanaaf hacaaluu hundeessatti kaffale yaadachuu yookaan ammoo warri dabaan hidhame akka Jawaarii kana akka isaan bilisummaa argatan godhuun wanni guddaan tokkana ajandaa filannoolee dhiisne ajandaa jechuun mana murtii diraamaa kan keessa Jawaar Mohaammed jalqaba iyyuu dubbatee jira. Wabiin isaa Rabbii fi uummata Oromooti. Kanaaf uummata Oromoo mormii fi qopheessine keessatti mormiin kun gara garaachi biyya gara Finfinneetiif Bishooftutti akka malee mul'achuudha. Yoo akkas ta'e Abiyyi hundee irra dhaabbatiin qabu Oromoon jibbamee jira sabaaf sablammii biratti hin jaalatamu. Kanaafuu mootummaan namichi kana socho'ee jira hundeen isaa kuffisuun namni dhibdu waan jedhamutu jira. Mee kan irratti ayyaan irreecha barana kan gubbaatti Oromoon akkamitti qophaa'uu qaba. Asirratti jechuun akkana dubbattu barbaada Haaruun achiin dubbatti Hussein illee dubbii kan irratti itti eebbisee irra buusee sagantaa irraa sumaan gabaabsina. Jalqabarratti waa'een hidhaa yookaan ammoo adeemsi himannaa amma deemaa jiru karaa Jawaar Baqqalee fi namoota hayyoota Oromoo irratti deemaa jiru Oromoon akka himannaa namoota dhuunfaa kana qofatti ilaaluu hin qabu. Qabxii an jedhamu sararee himuu barbaadu. Maaliif himanni amma jara irratti baname kun akka pretekstiititti waan jara maqaa dhahamee yookaan ammoo jarri list out godhamanii himaman malee himanni kun akkuma jedhame Oromoo hunda irratti waan deemedha. Maaliif namoonni kun namoota ejjennoo yookaan ammoo akkasumas ammoo beezii uummata Oromoo keessaa beezii cimaa qabanidha. So wanni namtichi kun gochuuf deemu namoota kana hidhee Oromiyaa guddisuu biyya ijaaruu uummata keenya misoomsuu rakkoo uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf keessa ture hiikuu miti. Namni kun namoota yookaan shakkamtoota kan hidhee miidhaa irraan gahee yookaan ammoo bifa addaatiin dararee achi booda wanni inni qopheessuuf deemu waan addaati. Maaliif
wantoonni hedduun isaan hojjetaa jiranii fi karoorfatanii jiran hedduu arginee jirra, hedduu dhageenyee jirra. Kana keessaa maal? Waa'een federeeshinii kana diiguu, heera mootummaa kana diiguu karoora jalqabaati. Maaliif heerri kun fooyya'uu qaba? Federeeshiniin kunuu akkanatti yookaan ammoo ijaarsi naannolee bifa kanaan ta'uu hin qabu yookaan ethnic based ta'uu hin qabu waan jedhu kun hundi qophiin yookaan ammoo wixineen qophaa'ee jira. Garamitti deemuu qabna kan jedhu. Oromoo fi Oromiyaanuu hin barbaachisu sadarkaa jedhametti deemamee jira jecha. So gaafa heerri hin jirre, gaafa federeeshiniin jedhamu kun diigame, gaafa Oromoo fi Oromiyaa wanni jedhamu kun baduu qaba. Kaleessa modheen gadda kan maal jedhamee ture? Miidiyaaleen maqaa hawaasaa yookaan sabaa baafatan kanaan booda biyya kana keessa jiraachuu hin qaban jedhameeti kan dubbatame. Kana jechuun maalitti deemaa jira? Yoo karaa nafxanyoonni si oofanii fi maqaa Itoophiyaanizim jedhamu san yookaan Itoophiyummaa fi Itoophiyaanizimii san qabattee deemte malee maqaa Oromoo qabattee, maqaa Sidaamaa qabattee, maqaa Tigreetiin saba kan keetiif falmuu hin dandeettudha. Kana miidiyaa ummataatiin yookaan miidiyaa mootummaatiin kana himan. Ati gaafa Oromoodhaaf falmite biyya diigdaa jecha. Gabaasan irratti maal jedhaa? Miidiyaaleen maqaa sabaatiin gurmaa'anii hojjetan OMN fi miidiyaa Sidaamaa haa ta'u, kan Tigrii haa ta'u, yoo saba isaaniitiif dubbatan malee yoo saba biraa irratti rakkoo kaasan yookaan ammoo jeequmsa uumanii saboota walitti buusan hin argine. Haa ta'u ammoo maal jedhamee barraa'ee yookaan dubbatame miidiyaaleen bifa kanaan gurmaa'anii yookaan hojiitti seenan jeequmsa kakaasuu walitti bu'iinsa kakaasuu jedhan. Ati gaafa saba Oromootiif dubbatti gaafa saba kan kee kan miidhame saniif dubbatti miidhaa sanuu himuun yookaan dubbachuun akka nama walitti bu'iinsa yookaan ammoo shororkeessaa yookaan ammoo gocha shororkeessummaa uumeetitti ilaalamaa jirtaa jecha. So gochi hidhaan yookaan adeemsi amma Jawaar irratti deemamaa jiru Oromoon akka Jawaariin miidhuudhaaf yookaan ammoo filannoodhaan qofa ala baasuudhaaf qofa Jawaariinti deemamaa hin jiramu. Wanni deemamaa jiru guututti bifa dhaaduu kanaan dura namtichi dhaadate Oromoo waggaa 1,000 duubatti deebise yookaan ni cabsa jedhe san garasitti kan deemamaa jiru Jawaariin fa'a dursanii Oromoo jalaa cabsuudha yookaan ammoo Oromoo jalaa taakkoo tokko kaasuudha malee wanti kun akka Jawaariin qofa filannoo keessaa baasanii Jawaar muummichi ministeeraa akka hin taane yookaan ammoo akka hoggana tokko hin taaneetitti qofa laallamuu hin qabu. Uummanni keenya bifa kanaan hubachuu danda'uu qaba. Wanni deemamaa jiru kun biyyoon dizaas waan sanii oliiti fagoo waan amma Jawaar himannaa kanaa olitti waan deemamaa jirutu duubarra wanni jiru jecha. Maaliif namoonni kun gaafa ala jiraatan waan Abiyyi karoorsee bifa nafxanyaan karoora baafattee itti adeemaa jirtu kanaan waan isaan diiguudhaaf biyya san karaa biraatti fuullessuudhaaf karaa deeman kan waan deeman kan afoo dhaabbatan waan ta'aniif dursanii isaan kana karaarraa kaasanii Oromoon ammumarraa afoo dhaabbachuu danda'uu qaba. Dhimma Jawaar qofaaf yookaan ammoo Baqqalaa qofaaf dubbannu osoo hin taane ofii kenna ofii dubbachuu qabnaadha. Namni Oromoo jedhamee of waamuu barbaaduu fi Oromiyaa keessa biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa jedhamtu tokko qabna borus naannoo biyya kan taatu tokko ijaarana namni jedhu dhimma Jawaar dhiisee dhimma ofiitiif qabsaa'uu qaba. Ofiif qabsaa'uu qabaadha wanni jedhuun qaba. Namni kun wanni inni adeemaa jiru waa'een tokkummaa biyyaa tokkummaan Oromoo diigamuuf jira. Dhugaadha Oromoo salphatti cabsuun hin danda'amu. Kanaan duras yaalamee dadhabamee jira akkuma dura jedhame. Haa ta'u malee namni kun nu keessaa bahee nu keessa seenaa keenya beekaa waan tokko beekaa gaaga'amni inni geessuu danda'u salphaa hin ta'u. So osoo inni gaagama olaanaa hin geessin dursanii eeguun afoo dhaabbachuun barbaachisaadha. Waa'ee tokkummaa diiguu hayyoota sabaa balleessuun almost kunis maali saba kana diiguu cabsuu jedhamu san keessaa isa tokko. Waa'een instituushinii uummata kanaa diiguu waa'ee OMN haa ta'u instituushinii akka Maccaatu Lama haa ta'u gumii abbootii gadaa haa ta'u kun hundi maalidha? Instituushinii kan hin qabu taana Oromoo wanni Oromoo isa jechisu hin jiru. Kana hunda dhabutti jira. Abbootiin gadaa gumiin abbootii gadaa bilisa ta'anii fankashiin yookaan hojjechuu hin dandeenye OMN bilisaan miidiyaan uummanni kun qabu sabni kun miidiyaa uummanni miiliyoona 50 qabu miidiyaa takkitti. Miidiyaan tun hojjechuu hin dandeenye dhaabbileen siyaasaa sabna kana gaafii isaa jalqabarraa yookaan yeroo dheeraadhaaf qabatanii deemanii fi har'as bifa ciminaatiin gaafii uummanni kun kaasu bal'inaan kaasu qabatanii deeman hojiitti hin jiranii diigamutti jiranii namni kana godhaa jiru saba kana hin cabsu gaaga'ama olaanaa irraan hin geessu jedhanii cal'isuun obsuun turuun hin barbaachisu. Waa irraanfachuu keenya jedhee Hacaaluun sirba isaa keessattuu akkuma waa irraanfachuun kun nu hin barbaachisu. Gaafa hayyootaaf adeemsa kana keessa deemne cabnee garamitti deebi'aa jirra. Gara bara 1991 osoo wayyaan hin deemin dura bara Dirgii fi Hayilasillaasee keessa turre san Oromummaa kana dhabuu naannoo keenya dhabuu tokkummaa keenya diigamuu amantaadhaan maaliidhaan lagaan nu diiguu Oromiyaa bakka 2-3tti cabsuu maqaa kanarraa hiikutu dhufaa jira jecha. So kanatti hin deemnamu hin deemnu ka jedhu Oromoo of ilaaluu qaba. Kanatti abadan hin deebinu duubatti. Maaltu ta'uu qaba? Oromoon cimsee wal tokkummaadhaan waan amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf funduratti illee garam akka deemuu qabnu mariin olaanaan barbaachisaadha. Qabsoon ammoo finiinuu qaba ammarraa. Ufiif qabsaa'uu
warra hayyoota achi keessa hidhamanii rakkoo keessa jiran kanaafis qabsaa hunda keenya oromummaadhaaf qabsaa'uun nu barbaachisa. So cimuu qaba ammumarra deemuu qaba. Waa'een fulbaana 30 fi achi booda jiru sun dhugaadha. Heera mootummaatitu heerri mootummaa 54 fi 58 jalatti waa'ee miseensi mana marii tokko yookaan muummichi ministeera waggaa 5 ta'uu isaa dhumni isaa immoo yookaan miseensa manneen marii dhuma waggaa 5ffaa irratti fulbaana keessa wixata isa jalqabaati inni sun ammoo 25 ta'a. So 25 booda mootummaan akka hin jirre gumina abbootii gadaas Oromoon akka waliigalaatitti mootummaa akka hin qabne beekuu danda'uu qaba. Look mootummaa ofii isaatii fulbaana 25 booda hin jirretu har'a hayyoota kana hidhee himannaa kanaan booda itti deemaa jecha himannaa 10 fi 10 ol seeraa ala itti banee adabuu adeemaa jecha ofii isaatiiyyuu yakkamaadha mootummaa jechuun hin danda'ama. Miseensa gurmaa'ee balaa biyya kanarraan geessaa jirutu fulbaana 35 booda jira jecha miseensa akkana gurmuu akkanaa kanatu hayyootaa fi ija saba kanaa kan ta'an irratti himata 10 yookaan adabbii waggaa dheeraa waggaa hagana jedhamee himamuu hin dandeenye adabsiisuu deemaa jecha. So uummanni keenya wanna kan afoo dhaabbachaa umarra qabsutti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Namoota miseensa PP ta'anii yeroo ammaa kana garasitti faayidaadhaaf haa ta'u dhimma addaatiif haa ta'u wantoonni garagaraatiif achi keessa jiraniifis dhaamsu jechuu barbaadu. Osoo hayyuun Oromoo adda addaa miidhamaa jiran, osoo Oromummaan badaa jiru, osoo federeeshiniin badaa jiru, osoo institushiniin maqaa sabaatiin gurmaa'e tokko jiraachuu hin qabu osoo jedhamee nutti himamu miidiyaadhaan ifatti mootummaan osoo nutti himu lakki Oromoodhaaf hojjetaa jirra. Ar'allis intarastii Oromoo eegsisuuf achi keessa jira. Nama muummichi ministeeraa maqaan isaa Oromoo jedhamu tokko achi keessa jira. So wanni amma isaan dalagaa jiran Oromoo bal'inatu hin hubanne malee wanti cimatu dalagamaa jira Oromoodhaaf dalagamaa jira yoo jedhame kun soba ta'a malee wanni nama amansiisu tokko hin jiru. Wanti adeemaa jiru hundi waan Oromoo diinessu waan Oromoo caasaa Oromoon qabuu fi institushinii Oromoon qabu hunda kan diigu so osoo kana argan osoo walitti bu'iinsa amantaa osoo tokkummaa Oromoo mootummaa diiguu ija keenyaan arginu no waan gaarii hojjetaara mootummaan Abiyyi jedhamee bifa saniin harka garasii dha'u sun murni sun gareen sun dhaabbachuu danda'uu qaba. Kana darbe taanaan kanaan booda red lightitu ifuu jira jecha. Maaliif kanaan booda sadarkaa dhiifama itti walii hin geenne irra gahennee jirra. So namoonni sunniinis deebi'uu danda'uu qaban osoo miidhaa kan argan no faayidaa gaarii hojii gaarii hojjetamaa jira karaa muummicha ministeeraatiin jedhamee itti deemuu sun dhaabbachuu qaba. Gara raayyaa poolisii fi miseensa addaa jedhamee keessattuu miseensa addaa jedhamee Abiyyitu hooggana kallattiidhaan miseensota caasaa miseensa addaa jedhamee poolisii miseensa addaa jedhamee dhiyoo kana leenjii kana kallattiidhaan akka inni hoogganu kallattiin kaa'amee jira. Ragaa kana ammoo maaltu ta'e Biraanuu Naggaa yeroo darbe dhiyoo kana zuumiidhaan VOA fi wanna karaa deeggartoota isaa Ameerikaa fi Irooppii jiran bira dhufee maal godhe wanni inni godhe dubbii waa'ee kana heerri akka jijjiramuuf deemu miseensonni poolisii kunniin akka gara kallattiidhaan Abiyyiin jala akka buluudhaaf deeman caasaan poolisii addaa Oromiyaa poolisii liyyuu poolisii liyyuu maali jedhan kun hundi isaa kallattiidhaan akka Abiyyiin jalatti hoogganamu akka bulu kallattiin kaa'amee jira. So qaamoleen kunniin uummata ajjeesuu karaa amma akka mallaqa saamanii saba kana saamanii miliyoona tokko tuqaa shanii ol jechuun yeroo addaa kan hiyyeessatu qaba. Sanii ol namni qabe akka saamamu jedhee labsii saamichaa mootummaan dabarsan irra dhaabbachuu nama keenya ajjeesuu dhiisuu mootummaan dhugaadhaan dhufaa ni darbaa isaanis ammoo heera mootummaa waan waadaa galan dhugaadhaa poolisiin tokko qaamni nageenyaa abbaan seeraa abbaan alangaa waadaa gale qaba waadaa sana ammoo guutee ummata isaa eeguudha malee ummata keenya irra qawwee kaasanii lubbuu balleessuun baay'ee barbaachisaa miti irreecha irrattis akka jedhame gabaabsee irreecha irrattis ummata keenya dhugaadha irreecha jechuun waa hunda saba kanaaf maalidha aadaadha waa hunda jechuun dandeenya aadaa isaatii eenyummaa isaatii waan ta'eef uummanni keenya kallattiidhaan bahee guutummaadhaan bahee kabajuu danda'uu qaba irreechi kan kaadiriin yookaan kaabineen akka cidha isaaniitti waraqaa raabsanii nama keenya waamanii ati hirmaatin jedhamu kan osoo hin ta'in Oromoon hundi isaa kan naaf anja jedhe iddoo sanii argamuun Oromummaa kootiifis ofii kootiis argamuu barbaada jedhee namni fedhii qabuu fi Oromummaadhaaf cinqamu kamiyyuu iddoo sanii argamee kabajuu danda'uu qaba waan itti dhagahame kan ibsatu waan gochuu qabu hunda iddoo sanitti kan godhu uummatni keenya ofii isaatii beeka waan ta'eef soo iddoo kanattis bal'inaan bahee hirmaatee uummanni keenya irreecha isaa kabajachuu danda'uu qaba kanuma.
Hedduu si galateeffadha marii ni fiixnaa Dr. Hussein Turaa dhaamsa dhumaa yoo qabaatte atilleen waan hagammaa haasofne kan daqiiqaa 2-3 keessattuu naa goolabi gara oduutti waan deemnuufi bora ammoo yookaan torbaanum kan keessattuu gad deebine fulbana 25tiin boodatti Oromoon akkamitti qophaa'uu qaba falmii qeerroo fi qarreen godhuu qabanii akkasumas siyaasaa Oromoo irraa hoggantoota hayyoota irraa maaltu eegamaa kan jiru deebine akka haasofnu nan biraalatti dabalanne karaa seeraatiin maaltu jira karaa siyaasatiin maaltu jira karaa seera addunyaatiin maaltu jira marii bal'aa ki goona asumaanii daawwattoota kennaa waada seenaa seenleen gad deebitan jedhee abdadha kanaafuu carraa bal'aa yaada keessanitti dhiyeessuu fi qabda waan nu dura jiruu fi ammatti nu gaggabaabsi miidiyaa keessanillee kanallee paartnership goonee sagantaan asiin darbu achileen akka inni darbu achileen asitti akka darbullee ni goona sanirra irratti hojjanna ammaa fi jechuun waan amma haasofne kan namni mataa walitti nuu qabe dhaamsuun dabarsa. Egaa wanti hedduu jedhamee jira waa'ee irreechaa irratti uummanni keenya irreechi irreessaatii garuu bara kana dhibeen koronaa vaayirasii jedhamullee waan jiruuf uummanni keenya yeroo xiiqiiti dhugaadha gammachuun qabnu akka bara darbee sana gammachuu kabajuudhaaf walitti hin dhufnu dhifama. So wanti barana walitti dhufnuuf maybe ayyaana kana ayyaaneffannee wal arginee bakka sanitti tokkummaa keenya agarsiifnee deemuudhaaf so isa kana keessatti haga danda'ameen akka dhibee saniifis hin saaxilamne ammuma irraatti qophaa'uu qaba namni keenya namni achi deemu hundi saanitaayizarii gahaa bitachuudha maaskii qabaachuun barbaachisaadha dhibeen kun Oromoo akka itti darbee fixu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamamaa jira waan ta'eef achittis of dagachuun barbaachisu sanarraa kan hafe akka kaadiree fi kaabineen barbaadutti osoo hin taane uummanni Oromoo akka ofii isaatii barbaadutti walitti bahee ayyaana isaa kabajachuu qaba. Ayyaanni kuni ayyaana uummataati abbootii gadaatiin hoogganama. So dhaamsa abbootii gadaa irraa darbu hordofuudhaan uummanni keenya akkuma asiin dura baratame tasgabbiidhaan ni hirmaata jedhee abdadha. Biyya keessattis karaa adda addaatiin ayyaaneffachuun eegalamee jira waan namatti toludha. Egaa ayyaana gaarii akka ta'us asumaan hawwaa galatoomna. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennine kamarii himata Jawaar Mohammadii fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa walumaa galatti 24 tahamu irratti abbaan alangaa bane jedhee karaa feesbuukiitiin addees irrattu mariin goone kanuma marii kan gubbaatti warri argaman hayyoota seeraa Dr. Hussein Turaa Helsinki biyya Finland irraa Harun Hassan biyya Holland irraa lachuu hedduu galateeffannaa maqaa keessanii fi maqaa miidiyaa kanaatiin sagantaa biraatiin walitti dachaana haga sunii fi nagaatti xiqqoo turre oduu walitti dhufna keessumoonni kennan hedduu galatooma nagaatti guyyaa gaarii. Hayyee galatooma nagaatti. Hayyee.